Beeksisa hawaasa Oromoo biyya Beerut Libaanoot keessa gaafa guyyaa 12 bara 2021 hiriira mormii guddicha daandii daawwantaawwan irratti godhamuuf deemu irratti namoonni biyya Beerut Libaanoot keessaa fi akkuma ollaa ishee jiraattan guyyaa kana akka irratti hirmaattan jechuun isin affeerreerra. Hawaasni keenya biyya Beerut Libaanoot keessa jirtan gaafni kun gaafa guyyaa xiqqeeti. Akkuma kanaaf hidhamtootaaf miidhamtoota biyya keenya guyyaan kun guyyaa sanbata ganama sa'a 10 fi walakkaa irraa eegalee galgala hanga waarii booda sa'a 9tti kan itti fufuuta. Kanaaf daandiin keenya guddicha daawwantaawwan irratti godhama. Ganamaan kottaa heewaan kana hiriira kana irratti hawaasa keenya waliin haa tumsinu, hawaasa keenyaaf sagalee haa taanu jechuun dhaamsa keenya. Beerut downtown daandii gaafa guyyaa 12 bara 2021 guyyaan kun guyyaa xiqqee akkuma kanaan guyyaa saba keenyaa fi sablammoota keenyaafis akkuma kanaan sagalee walii haa taanu jechuun lukaan biyya Beerut Libaanoot keessatti kan argamu shaaraa downtown jedhamu irratti ganama sa'aatii 10 irraa hanga gargara waarii booda sa'a 3tti hiriirri kan itti fufu waan ta'eef guyyaan kun isin hin darbin guyyaa kanatti hirmaadhaa jechuunis dhaamsa keenya hawaasa Oromoo biyya Beerut Libaanoot keessa jiraattan maraaf. Hawaasni keenya biyya Beerut Libaanoot keessa jirtan marti guyyaan kun guyyaa falmii akkuma kanaan guyyaa hawaasa keenya ka biyyaatiif sagalee taanudha. Akkuma kanaan miidhamtoota biyya Saudi Arabiyaa keessatti rakkachaa jiraniifis guyyaan sagalee taanu guyyaa kana. Hawaasa keenya keessumaan hayyoota keenya kan mana hidhaa keessatti dararamaa jiraniifis guyyaan sagalee taanu guyyaa kana. Kottaa waliin hirmaannu wariif sabaaf sagalee haa taanuun dhaamsa keenya. Beerut Libaanoot kottaa downtown daandii guddicha biyyattii irratti wal agarru guyyaa 12 bara 2021 ganama sa'aatii 10 fi walakkaa irraa eegalee galgala hanga waarii booda sa'a 3 fi walakkaatti hiriirri kan itti fufuuta. Daandiin downtown beeksisa hawaasa Oromoo biyya Beerut Libaanoot keessa gaafa guyyaa 12 bara 2021 hiriira mormii guddicha daandii daawwantaawwan irratti godhamuuf deemu irratti namoonni biyya Beerut Libaanoot keessaa fi akkuma ollaa ishee jiraattan guyyaa kana akka irratti hirmaattan jechuun isin affeerreerra. Hawaasni keenya biyya Beerut Libaanoot keessa jirtan gaafni kun gaafa guyyaa xiqqeeti. Akkuma kanaaf hidhamtootaaf miidhamtoota biyya keenya guyyaan kun guyyaa sanbata ganama sa'a 10 fi walakkaa irraa eegalee galgala hanga waarii booda sa'a 9tti kan itti fufuuta. Kanaaf daandiin keenya guddicha downtown irratti godhama. Ganamaan kottaa heewaan kana hiriira kana irratti hawaasa keenya waliin haa tumsinu, hawaasa keenyaaf sagalee haa taanu jechuun dhaamsa keenya. Beerut downtown daandii gaafa guyyaa 12 bara 2021 guyyaan kun guyyaa xiqqee akkuma kanaan guyyaa saba keenyaa fi sablammoota keenyaafis akkuma kanaan sagalee walii haa taanu jechuun lukaan biyya Beerut Libaanoot keessatti kan argamu shaaraa downtown jedhamu irratti ganama sa'aatii 10 irraa hanga gargara waarii booda sa'a 3tti hiriirri kan itti fufu waan ta'eef guyyaan kun isin hin darbin guyyaa kanatti hirmaadhaa jechuunis dhaamsa keenya hawaasa Oromoo biyya Beerut Libaanoot keessa jiraattan maraaf. Hawaasni keenya biyya Beerut Libaanoot keessa jirtan marti guyyaan kun guyyaa falmii akkuma kanaan guyyaa hawaasa keenya ka biyyaatiif sagalee taanudha. Akkuma kanaan miidhamtoota biyya Saudi Arabiyaa keessatti rakkachaa jiraniifis guyyaan sagalee taanu guyyaa kana. Hawaasa keenya keessumaan hayyoota keenya kan mana hidhaa keessatti dararamaa jiraniifis guyyaan sagalee taanu guyyaa kana. Kottaa waliin hirmaannu wariif sabaaf sagalee haa taanuun dhaamsa keenya. Beerut Libaanoot kottaa downtown daandii guddicha biyyattii irratti wal agarru guyyaa 12 bara 2021 ganama sa'aatii 10 fi walakkaa irraa eegalee galgala hanga waarii booda sa'a 3 fi walakkaatti hiriirri kan itti fufuuta. Daandiin downtown